Caaltuun ijoollee durbaa 5 qabdi. Tokko tokko Abbaan caalaa Ashama akkam jirtu hordoftoota OMS Media. Kan isheen jetti. Kun bashannana OMS. Harka fuune hordoftoota OMS Media nageenya keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu jechaa kun bashannana OMS. Bashannanni OMS keenya eegaleeti jira. Namoota guyyaa fi yeroon walitti nuuf dhufan gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gaafachaa turtii kan taasisnudha. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya. Qophicha waliin ani Boontuu Dastaati. Gamoo geessa kaameraatiin Sanyii Hirkoo nu waliin turaa turtii gaarii. Kun bashannana OMS. Yammaatoo keessaniif guddaa galatooma maqaa keessaniin jiru. Maqaan kee Yoonaas Tarrafan jedhama. Maqaan kiyya Kennaa Baacaa jedhama. Darajjeen jedhama. Annoor Abdul Karim jedhama. Haannaan jedhama. Tajuddin Muktaar jedhama. Masfinnan jedhani. Hiirut Geetaachoo jedhama. Maqaan koo Artiist Falmataa Masaraatiin jedhama. Akkas jedha gaaffii jalqaba si gaafadhu. Caaltuun ijoollee durbaa 5 qabdi. Tokko tokkoon isaanii obboleessa qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? Tokko tokko Abbaan caalaa sitti ijoollee kudhanii. Deemee obbolee nu isiiti kan suwan illee obbolee waan qabduuf tuma illee obboleen qabdiimi obboleen sun deemee kama isii ta'a jechuudha. Kama isii ta'a karaa biraatiin. Kudhan. Jaaltuun ijoolluma 5 qabdi. 5 qabdi? Namanta? Sila caaltuun jalqabuma obboleeyyaa isaanii waliin ta'e jalqabuma 10 yookaan tokko tokko itti dhaamanii 10 jedhamu. Caaltuun ijoolluma 5 qabdi akka kiyyaatti. 10. Itti amanta? Ijoollee 5 qabdi tokkoon tokko isaanii meeqa qabuudha miti? Tokko isaanii obboleessa qabu. Obboleessa qabu 5 kaa ijoolleen durbaa 5 yoo ta'an tokkoon isaanii obboleessa yoo qabaatan 10 ta'u. 10 qaban. 10. Kanaaf amma 5 10 jennaan. 10 jennaan walumaa galatti. 10 fudhanna? Dubara 5 dhiira 5 walirratti 10 jechuudha. 10 qabdi jechuudha. Ijoollee 5. 5? Nee. Itti amantaa deebii kana? Tanamane. Akkamitti ree 5 ka tokko tokkoon isaanii walitti 5 ta'an waan ta'eef 5 ta'uu danda'a. Itti amane. 10dha ka? Isaan 5 tokko tokko qaban jedhee waan yaadeef. Kanaaf 10. Itti amanta? Itti namni garuu yaa. Kanaaf Kaagoftaati maal Caaltuun? ijoollee durbaa 5 qabdi. 5 qabdi. Tokko tokkoon isaanii immoo obboleessa qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? Obboleessa qabu. Obboleettii obboleessa qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi? Ijoollee 5 qabdi kan durbaa. Deebitee immoo Tokko tokkoon isaanii immoo obboleessa qabu. akkamitti qabdi hin qabu? Obboleessa qabu. Ijoollee durbaa 5 qabdi miti? 5 kan 5 olitti immoo obboleessi hin jiru. Durbaa 5 egaa qabatte 5 qabdi. Kanaaf 5 qabdi. 5 qabdi. Ijoollee durbaa 5 qabdi tokko tokkoon isaanii ijoollee meeqa qabu? Ijoollee durbaa 5 qabdi 5 obboleeyyan qabu. Caaltuun immoo ijoollee meeqa qabdi? Ijoollee 6 qabdi. 6 qabdi. Akkamitti? Maarree obboleessa tokko waan qabuuf isaanuu 5niifuu tokkichi sun obboleessa ta'a. Akkami? Obboleessa tokko qaban jechuudha. 5 isaanuu obboleessa tokko qabu walitti jaatu. Kanaaf 6 ta'a. Itti amanta? Tokkoon isaanii tokko yoo qabaatan 6 ta'a. Amantaa jechuudha. Itti namni. Bashannana OMS. Gaaffii lammataa akka jedha hibboo. Yoom bitu gurraacha. Yoom fayyadamu diimaa. Yoom gatu adii. Nan qoradha nan soqadha. Soqadhu bara. Alaga lama mana gala. Bakka lamaan sayyuu. Bakka lamaan. Muranii gaa? Ini ku.
Ara kuni gaafii miti. Kuni ibboon akkas hin jiru. Jiru. Jiru ibboon akkana. Itti fayyadamna. Itti fayyadamna. Itti fayyadamna? Yoo bittu gurraacha yoo itti fayyadamtu adiidha yoo gattu diimaadha? Yoo itti fayyadamnu diimaadha. Yoo itti fayyadamnu diimaadha? Yoo gattu adiidha? Maali kaa yaa rabbii kiisha? Wanti gurraacha bitamee akka itti fayyadamne diimaadhaan darba. Hara hin beeku irra naa darbi. Hin beeku. Na dura hin baane. Yaaltu? Ay hin beeku. Yaali. Hin beeku. Yaaltu? Gaafii bira. Rifeensa ta'e naa laata? Rifeensa. Yoo gannu adii ta'a. Yoo nurraa bu'ee gaafa ciccitu adii ta'edha yaadeen. Itti fayyadamnu diimaa ta'a. Qalama yoo diimalle Qalama. akkasidha yaada. Qaaraa. Qaaraadha. Akkamitti qaaraadha? Qaaraan Yoo bitan gurraacha. hin beeku. Hin beeku bakka irra na darbi kabiraa. Darba darba. Naa darbu. Mee yaala. Yoo bitu Yoon bitu gurraacha. Yoon fayyadamu diimaa. Yoon gatu adii. akkanum beeku. Yaala kai. Sijaaraadha. Sijaaraadha. Yoo bitan gurraacha. Yoo bitan maalitti? Gurraacha. Gurraacha kasala. Yoo itti fayyadaman adiidha diimaadha. Yoo gattu immoo adiidha. Addaatee baakaa. Kanaaf maal jennare? Kasala innaan kaa. Cilee gurraacha. Tokko cilee. Ishii tokko immoo ibidda. Kun immoo daaraa isaati. Akkas. Abidda kibriitii ta'inna. Hin beeku. Abidda kibriitii jettee isa kam taare? Abiddi isa kamidha? Gurraacha abiddi. Yoon bitu diimaa. Yoon bitu gurraacha. Yoon itti fayyadamu diimaa. Yoon gatu adii. Kasala ta'a. Kasaluma. Kasalli gurraacha gaafa abidda kaaniin diimata mitiire mukukkulata. Ergasii immoo itu daaraa ta'eetu ramaciin adii ta'an gatame. Kasala na fakkaatti. Kasala. Kasal. Yoo bittu gurraacha yoo itti fayyadamtu immoo ibiddi diimaadha miti. Yoo fayyadamtii gattu immoo daaraan isaa adii isaa ta'a. Amantaa? Tana malee. Gaaffii sadaffaa kan sadha. Biyya akka addunyaatti baay'ina uummataa hedduu qabaachuun tokkoffaarra jirtu eenyu? Itoophiyaadha ka. Baay'inni uummata keenyaa addunyaarraa akka addunyaa tokkoffaa? Akka addunyaatti Itoophiyaadha. Itoophiyaadha. Hangam taana? Mee biyya 250. Miliyoona 250. Chaayinaadha. Chaayinaadha. Amantuu? Carraa akkasii kan. Chaayinaa natti fakkaate hindiidha moo chaayinaan akkas? Eenyu hindii moo chaayinaa? Chaayinaadha. Chaayinaadha. Hangam qaba? Lakkoofsiidhaan beeku. Hin beeku lakkoofsii garuu. Chaayinaa na fakkaatti. Chaayinaa or Indiyaadha. Kanaaf isa kam jenna chaayinaa moo indiyaa jenna? Chaayinaa na fakkaatti. Chaayinaa. Ay lakkoofsaan hin beeku. Lakkoofsaan hin beeku. Hin beekne ifa. Yaalime. Awustiraaliyaa. Biyya jechuun like kaantiriidha moo biyya? Biyya akka addunyaatti baay'ina uummataa. Hin barree hin beeku. Hin beekne. Baay'ina? Baay'ina uummataa. Biyya akka addunyaatti baay'ina uummataa heddumina qabaachuu tokkoffaarra jirtu. Maqaa ishee. Meeqa ture garuu hin beeku. Mee yaalime eenyu? Filannoon aangootu? Biyyoota naaf filachiistu akka na yaadadhu. Osoo naaf filachiifte natti tara. Aan chaayinaa, baan indiyaa, caan naayijeriyaa, daan immoo Itoophiyaa. Naayijeriyaa. Amantaa?
Nanama. Nanama. Nigeria kan baay'ee. China dha. Chaayinaadha. Amantaa. China dha. Kan beekame kun. Meeqaree? Chaayinni isaan gamta. Ande baay'ina isaanii tilmaamuus baadhus China dha. Amerikaan jedhe yaada. Ameerikaadha. Amantaa. Hangamtaati. Ay miliyoonaan deemti jedhee yaada garuu. Miliyoonaan. Chaaniyaadha. Chaaniyaadha. Uummata baay'inaatiin Chaaniyaadha moo Hindiidha garuu I don't know. Hindiyaan nama Chaayinaadha. Hindiin jedha naaf falchi. Hindiin jedha. Hindii. Amma hangamta baay'ina isaanii. Baay'ina isaaniitillee akkasitti galmeessee hin qabanne garuu akka dhageetti Hindiin natti fakkaata. Garuu ardii Eeshiyaa keessatti argamuu isaanii nan beeka. Jedhee nama. India. Indiyaadha. Itti amantu. Ammatti India jalqaba China turte achi India nama caalte. Hangami baay'inni isaanii baay'inni uummata. Gara almost billion yeah toora san hin geeyyeetin. Toora san. Bashannana hojii mitiiti. Gaaffii xumuraa sirba dhaggeeffata maqaa weellisaa natti himta. Chin hiikaa sirbichaas si gaafadha jechuudha. Gotu yakinini gara si sosobeetan si kaadhadheetan si baasa hatee jala. Eenyu weellisaan kun? Weellisaa isaan kan maqaan beeku dhugaa. Dhaggeeffadheen beeka garuu maqicha isaa akkas hin qabanne. Garuun dhaggeeffadhaa hin beeku. Hin beeku weellisichi. Kinini gara Ara ajaa'iba nama beeka dhugaa rabbi gara jechuun illee deebiin dhaggeeffadha yeroo baay'ee. Yeroo beekanitti dhaama. Nagalaa wadi dhugaa dhiifama garuu. Hin beekne. Hin beekne. Weellisaan beeku garuu kiniinii garaa jechuun kiniiniin hin beekama. Caalaa eenyu ture? Maqaan isaa Caalaa. Maqaan isaa abbaa isaa na jalaa bade. Caalaa. Caalaa eenyu ture iyyuu. Maqaan isaa beekan ga'u? Amboo keessatti hojjetarree Urgeessaa Gabbisaa jedhama. Urgeessaa Gabbisaa. Kinini garaa kootu yaa kinini garaa jedhe. Kininiin garaa kuni maali? Dawaa garaa kootii jechuudha. Miila qabaaree kininiin garaa kun? Sirba jaalalaati. Jaalala ibsuuf sirbameedha. Jaalala ibsuuf? Kootu yaa kinini garaa jedhe sirba kana keessatti. Miila qabaaree kininiin garaa? Lakki jechuun wantiidhaaf fayyadameeti kaa'inni. Directly osoo hin ta'in kan hiikamu kinini garaa jechuun jaalaluma isaa qabu ibsuudhaaf kootuun gara koo jechuudhaaf barbaadee natti fakkaata. Kininiin garaa jechuun yaa akka sookotti akka ifni isaa jechuudha. Kallattii isaa yaa kinini garaa jechuun kan dhukkuba namaa fayyisudha. Kallattii kanatti gaafa deebisan immoo hiriyyaa ta'a yookaan hiriyyaa jaalallee. Jaalalli koo wanta miira hin qabne wanta boca hin qabne wanta mul'anne wanta garuu miira qofaa namatti kobaatti qoricha hin qabne qorichi isaa yookaan nama tokkoof qofa yookaan abbaa nama irraa dhukkubsa isaa irraa yookaan hin taane nama biraati miti namni immoo saayikoo dhukkubsata saayikoo fayyas kana jechuun saayikoo jaallata yoo ishiin saayikoo amana jaallachuun silas waan boca qabu miti miti jaallachuun yaada walii ibsanii dubbii walitti dubbatanii yaada san keessatti immoo jaalalli sun kan itti ibsamu yookaan deebiin jaalala sana saayikoon nama sana akka itti suphamuu danda'u si jaaladhee jedhanii yaada sana fayyisanii duuba immoo gochaan agarsiisan. Kinini garaa jechuun qabbaneessituu jechuudha. Akkaan akkamii? Yoo mucayyoo haadha manaa isaa san jaalallee isii argateetti hin jedhe hin qabbaneessa ittiin qabbanaa jechuudha inni. Natti fakkaate. Garuu hedduullee waan dhageeffanneef illee. Kootu yaa kinini garaa jedhe miila qabdiiree kinini garaan kun kamtiin dhuftire? Isiidha bar. Kinini garaa haadha manaa isaa kan jaalallee san waan taate isitu miila qabdi kan namaa mitire isii yoo dhufteetti hin jette yoo isii argate hin qabbanaa jechuudha waan barbaadu isaa argate yeroof hin fayya. Dhibee sinirraa. Kininiin garaa kun waan dhugan akka haraqee sirba isaa irratti hundaa'ee ishii
araqee waan dhugamsan irratti hundaa'ee si baasee na fakkaata. Miila qabdiiree kiniiniin garaa kun miila qabdiiree kootu yaa kiniinii garaa jedhe. Jechuun miila hin qabdu kootu gaafa inni jedhu akkasuma na fakkaata. Araqittuma na fakkaata. Miila qabdiiree. Miila hin qabdu garuu jaalalli isaatiif sirbi na fakkaata. Jaalalli isaatiin kootu yaa kiniinii garaa bareedduuti jechuun barbaadeeti na fakkaata. Kiniinii garaa akka dawaa ta'inna. Dawaa garaaf dawaadha akkas. Miila qabaaree kiniiniin garaa kun immoo kootu yaa kiniinii garaa immoo jedhe. Kootu. Ana akka yaaditti gara akkas. Ishiitu dhufassa. Ishii yaami moo ishii immoo akka dawaa isaa akka taateetti. Ishee waamuu isaadha jechuudha. Ishii isa waamti. Isaaf akka dawaadha jechuudha. Ittuma tolti ta'a kan. Ittuma toltee kiniinii garaa koo jedheen isa mooyyuu dawaadha miti reenni saniif kiniinii garaa jedhe. Akkas jedhe. Kootu yaa kiniinii garaa jedhe miila qabdiiree kiniiniin kun. Kootu jechuun isa yaadumaan illee yoo dhufteef tasa. Yaadumaan illee yoo dhufteef akkasitti isa deemne jechuu danda'a jedheen yaada. Gara nyaattiidha kun amma gara nyaatti mul'isuuf malee kiniinii garaa ishima jedhee yaada kiniinii garaa kamisii jechuun. Kiniinii garaa jechuun jaalalleedha. Jaalalleedha. Kiniiniidha ishiin. Miila qabdiiree kootu yaa kiniinii garaa jedhe. Yaa dhufuus dandeessee kiniinii garaa jechuun namatti fakkeesseeti kiniinitti fakkeesseeti kiniininis dawaadha waan ta'eef dhukkuba tokko ni yaalti. Sanaafuu jaalallinis immoo dhukkuba jaalalaa ni yaalti. Gattam goote. Nama dawaa isaaf ta'u wayiiti. Nama dawaa isaaf ta'u. Kootu yaa kiniinii garaa jedhe miila qabaaree kiniinii garaan kun. Kiniinii garaa kuni kiniinuma saniif sirbee osoo hin ta'in ishiin mucayyoo takkatu jira. Isheen inni kiniinii jedhee waan. Isheen. Ayyee galata. Ayyee galata. Ayyee. Ayyee lumaaddash. Ayyee galata. Rakkina hin qabu. Ulfaadhaa seerree guyyaa gaarii. Galgala. Ayyee galata. Ayyee galatamutillee. Galata. Ayyee galata. Galatooma isinis. Galatooma ulfaadhash. Ayyee galatooma. Eshi galatuma. Galatooma ulfaadhash. Galatooma. Ayyee galatooma. Ayyatis galatooma. Ayyee galatooma. Ayyee galatooma ulfaadha. Ayyee isinis galatooma. Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota OGMC Media kan daawwachaa turtan bashannana OGMCti. Gaa akkuma beekamu irraa barachaa itti bohaara bashannana turtii bareedaa akkasiin taasisan abdii guddaa qabna. Marree yeroon immoo yeroo deebiisaa himnurraa geenyetti jira. Akkuma beekamu gaaffii tokkoffaarraa kan nuti gaafanne caaltuun ijoollee durbaa 5 qabdi. Tokkoon isaanii immoo obboleessa qabu. Caaltuun ijoollee meeqa qabdi jenneeti kan nuti gaafachaa turre. Gaaffii kana namni baay'een isigaa yaalee jira kanneen argatanis jiru jechuudha. Caaltuun ijoollee 6 qabdi jechuudha. Akkuma beekamu obboleessi isaanii hundumaafiyyuu obbolaadha jechuudha. Gaaffii lammataa irratti hibboo ture kan nuti gaafanne yoon bitu gurraacha yoon itti fayyadamu diimaa yoon gatu adii jedha ture. Akkuma beekamu deebiin kun egaa cilee abiddaaf daaraa ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaarra kan nuti gaafachaa turre biyya akka addunyaatti baay'ina uummataa hedduu qabaachuun tokkoffaarra jirtu eenyu jenneeti kan nuti gaafanne. Egaa gaaffii kana namoonni baay'een yaalanii jiru kanneen argatanis jiru jechuudha. Akkuma beekamu egaa Hindiyaadha jechuudha. Baay'ina biliyoona 1.47 qabaachuun jechuudha. Egaa akka Afrikaatti immoo egaa Naajeeriyaadha. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo egaa lammaffaarra egaa kan isheen argamtu jechuudha akka Afrikaatti. Gaaffii xumuraatiin immoo kan nuti gaafachaa turre sirba ture. Weellisaan kun eenyu? Weelluun kun immoo maal jechuu barbaade jenneeti gaafachaa kan turre. Weellisaan kunis egaa Urgeessaa Gabbisaati jechuudha. Gaaffileen har'aaf qabanne kana fakkaatu ture. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura.